Jibuutiin namoota hayyama malee jiran ari'uu irratti yaada Itoophiyaan yeroo dabalataa akka kennamu dhiyeessite kuffiste. Jibuutiin lammiileen biyya alaa hayyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan eebila 3 hanga caamsaa 2tti biyya ishee gadhiisanii akka bahan akeekkachiifte turte. Darajjee Gonfaa. Mootummaan Jibuutii yeroo lammiileen biyya alaa eeyyama hin qabne biyya ishee keessa jiran gara dhufanitti akka deebi'an kenne akka dheeressuu fi imbaasiin Itoophiyaa gaafatullee Jibuutiin garuu yaada kan akka hin fudhanne ibsiteet. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru murtee mootummaan Jibuutii dabarsee hordofee yeroon kenname ji'oota 3 akka dheeratu aangawoota biyyattii waliin dubbate akka ture ibsa baaseen beeksiseera. Haa ta'u malee aangawoonni Jibuutii lammiileen alaa hanga caamsaa 2tti biyya isheetii akka ba'an yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamu miti deebii jedhu kenneera. Jibuutiin lammiileen biyya alaa eeyyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan eebila 3 hanga caamsaa 2tti biyya ishee gadhiisanii hin baane poolisiidhaan adamsitee akka baaftu beeksifte. Biyya baqattoonni Itoophiyaa hedduun haala adda addaatiin keessa jiraatan kun akka itti jiran sirreeffachuu fi yeroon kenname gahaa akka hin taanes ibsameera. Lammiileen Itoophiyaa heeyyama jireenyaa hin qabne hedduu waan ta'aniif ijoolleen namoota barnoota irra jiranii barnoota akka addaa hin kunne daldaaltonni meeshaa isaanii dafanii akka gurguratan namoota bakka adda addaa dalaganiif mindaan hin kaffalamne akka mindaa argatan warra dhimma mana murtii qaban illee kaasuun yeroon itti gara biyyaa galan yoo xiqqaate ji'a 3 haa dheeratu jechuun gaafachuu imbaasichi ibseera. Jibuutiin garuu abbootiin daldalaa heeyyama hin qabne haalli itti qabeenya horatan kan qoratamu akka ta'ee fi abbootiin daldalaa heeyyama jireenyaa hin qaban ta'e hanga heeyyama argatanitti manni daldalaa isaanii adaraan akka eegamuuf dhaabbileen mindaa hojjettootaa osoo hin kaffalin kuusan yoo jiraatanis dafanii akka kaffalan qajeelfamni akka ba'u aangawoonni kun ibsuu imbaasichi beeksiseera. Kanneen mana hospitaala rifaraalaa Gobbaatti dubartiin ganna 35 yeroo tokkotti daa'imman 4 nagaan hiikamte. Daa'imman erga takkaa dhalatan 4 kunneen waliigalatti kiloogiraama 8 akka ulfaatanis himameera. Dubartiin kun aaddee Xaayibaa Hasan kan jedhamtu yoo ta'u godina Baalee aanaa Barbaree irraa gara hospitaalichaa dhaqxe. Kana durallee ijoollee 7 kan lakkuu hin taane godhatteetti. Taatee amma ishee mudate kana ilaalchisee waayilli koo Habtaamuu Xibabu aaddee Xaayibaa akkasumas abbaa warraa ishii obbo Ahmed Waaqoo dubbiseera. Sababa kana bakka gargaaranii nu barreessanii sibeennan bakka doktoroonni isaatu numatu bakka sigadadaa itteetu malateessu. Kana dura daa'imman 7 akka qabdanii dhaga'e daa'imman kunneen ulfa yeroo turtanitti wanti akkanaas hin mudatee beekaa? Beeku takka. Ji'a meeqaffaa irratti sin eegala akkasitti sin dadhabsuu hafuura kutuu? Yaa tangarraa dhagamare. Mee daa'ima 4 garaadha akka qabdan yeroo sinitti himamu maaltu sinitti dhaga'ame? Gammannee kadhaa gara birii galleenne. Wanta akkanaa kun baramaa miti hirrifanne? Hirrifanne takka rifan. Achirraa daa'imni biyyaalleen nagaa takka. Anileen turuu jira isiilleen turuu jirti tajaajila achirraa yoo gamma argataa jira. Daa'imman 4 deessan kun dhiira moo dubartiidha? 2 dhiira 2 dubartii. Kana dura deessanii lakkuun keessa jira? Turuu jiru. Yani asuma Waaqoo jedhanii yaada mana kiyyaa aanaa Barbaree irraa qabadhee dhufe ji'a tokkoo fi bultii 16 asumarratti doktoroonni na gargaaranii amma bakka maatii kiyyaallee nagaa annaa jira. Haati mana kiyyaallee nagaa uumaan jedhanii gaarii jiraa jechuu barbaadate. Haati warraa keessan addee Xaayibaan dhukkubnaan geessitammoo akkam ture? Dhukkubanii tumaani bakka buufata fayyaa deemee buufanni fayyaa hojii reefarii na barreessee harma turee jechuu barbaadate. Buufatuma fayyaatti tarii daa'imman 4 garaadha akka qaban kan sinitti himan immoo ergaas gobba dhuftan booda? Achumatti natti buufatu fayyaatti 4 ta'uu natti himan. Maal jettan sin maal sinitti dhaga'ameeyyu? Hojii rifadhee bakka isbitaala deemee amma immoo gammachuu natti dhaga'ama. Biraa rakkoo biraan qabuma. Naannoo keessanitti wanti kun mul'atee beekaa? Injiru naannoo keenyatti akka korinaa jettuun dhageenya. Hospitaala rifaraalaa Gobbaatti ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa akkasumas yuunivarsiitii Madda Walaabutti piroofeesara gargaaraa kan ta'an Dooktar Awwal Tamaam haala yeroo harmeen kun gara hospitaala rifaraalaa Gobbaa deemtu ture akkasumas taateen kun akkamiin mudachuu danda'a isa jedhu BBC'tti himaniiru. Dooktar Awwal Tamaam jedhama. Ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa hospitaala rifaraalaa Gobbaatti kaleessa guyyaa 13 bara 2017 haadhi takka ji'a tokkoof bultii 15 dura hospitaala keenyatti riifar ta'anii turani. Yeroo nu bira garaan isaanii xiqqoo guddaa ture maashina altiraasaawundii jedhamu talaallu daa'ima 4 baatanii gaafa san ji'a 7 fi walakkaa turani. Ji'a tokkoof bultii 15 hospitaala riifaraala Gobbaa ciisanii yaala argachaa eegaa turan booda tajaajila baqaqsanii yaaluutiin daa'imman 4 dhiira 2 fi durba 2 dahanii amma daa'immanii fi haatillee haala gaarii irra jiranii gama saayinsiitiin yoo laallu yeroo baay'ee lakkoota daa'ima 2 yeroo tokko ammoo daa'ima 3 argina malee haalli daa'ima 4 kun baay'ee hin mul'atu jechuudha.
afaan saayinsawaatiin baay'ee reerka jennuun san jechuudha. Maaliif sababni isaa natti maamee hordoffii taasifamaafii turellee? Yeroo dhufan san garaan isaanii guddaa ture gadi dhiiba. Baay'ee deemuu hin dandeettu. Tokkummaa afur baafachuuf illee rakkisaa ture. Hir'ina dhiigaallee qaban ture. Kan biraa immoo maraa kan caalu yoo hospitaala baafnee ciniinsuun kan jalqabu taate dafanii hospitaalatti dhufuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef sababoota kanneenis geessinee hordofaa turre jechuudha. Kanaan dura daa'imman 7 qabu? Daa'imman 7 qabu. Umriin isaanii waggaa meeqa? Umriin waggaa 35. Ulfaatinni isaanii kiiloogiraama meeqa akka ta'e hin beekamaa? Kana dura akka barametti haala saayinsiitiin ijoolleen kiiloon isaanii baay'ee xiqqaa ture. Kalee wani raajii nuti ta'e ijoolleen kun kiiloon isaanii martuu wal qixa. Martinuu kiiloo 2 ulfaatanii waliigala kiiloo 8 jechuudha. Dhiira 2 fi durba 2. Fayyaan isaaniillee haadhaallee haala gaariirra jira. Yaala kanarratti kan hirmaatan naa wajjin haga nama 10 taana. Taateen kun hospitaala keenyatti waan hin beekamneef gammachuu addaa keessa jirra maatii wajjin jechuudha. Lakkuun afur akkamiin uumamuu danda'a kan jedhu waan saayinsiin jedhu nutti himame. Haalli lakkuun afur itti uumamuu danda'u yeroo baay'ee akkasiin jedhe nama 500 keessaa nama tokko irratti wanni kun kan uumamu yeroo baay'ee maatii sanyii haadhaarra deema. Kan biraa ammoo yaala adda addaatu jira. Namoota ulfi hin deemneefaaf ulfi dideefaaf yaala adda addaa kan kennamutu jira. Qorichoota saniin illee wal qabachuu danda'ama. Biyyoota weestarnii yookiin biyyoota dhiyaarratti haala kanaa wal qabata daataan jiru. Biyya keenyatti garuu maatii irra deema yeroo baay'ee garuu haala haramee sanaa yoo fudhan maatii irraallee waan akkanaa kana maatii gama maatii isiitillee gama maatii isaatillee waan akkanaa kun hin jiru. Yeroo baay'ee dachii addunyaa jedhamuun waggaa waggaan mata duree garaagaraan kabajama. Bara kanas yeroo 55ffaaf mata duree Our Power Our Planet yookaan annisaan keenya dachee keenyaaf jedhamuun kabajamaa jira. Kabajni guyyaa kanaa maal hubachiisuu barbaada jechuun Yuunivarsiitii Finfinnee wiirtuu eegumsa naannootti itti gaafatamaa akkasumas barsiisaa kunuunsa naannoo kan ta'an Piroofeesar Tashoomaa Sooromsaa gaafadheera. Kuni maal irratti xiyyeeffachiisuudha barbaada? Waa'ee inerjii irratti. Annisaan akkuma atu argitu baayoofiwulii kanatti fayyadamnee bosona mancaafnee ibiddumaa kunoo bira teenyee nyaata mukaan qoraaniin danfifnaa qopheessinaa baadii Oromiyaa kana yoo dhaqxe galgala namni qoraan qaqqaammata qoraanuma itti kaa'ee jechuudha. Isa kana amma garamitti jijjiirruu yaada jedhurraa deforestation bosona mancaasuu kana keessaa baane maaliifuu bosona kana barbaannaa beeki. Bosonni yoo manca'e waan baay'eetu nurraa bada. Kanaafuu bosona mancaasuu sanarraa akkamitti dhaabbannaadha kaayyoonni guddaan. Inni guddaan egaa inni tokko soolaariitti ce'uudha. Bakkee tokkotti illee soolaariin kun amma lubbuu horataa jira baadiyyuma keessattu. Hydroelectric powerii kanatti ce'uudha. Geothermal energy filannoo godhachuudha. Kanaaf akkaataa fayyadaminsa inerjii keenya jijjiiruutu nurraa eegamaa jechuudha walumaa galatti. Kana egaa kaayyoon inni baranaa Our Power is Our Planet yaada jedhuun kaa'ame kabajamaa kan jiruufi jechuudha. Waa'ee kanaas akka nama qo'atu hubatutti dhimmi isin yaaddessu guddaan maalidha? Nuti wanti nu yaaddessu dhalli namaa wal horaa jira. Dhala namaa qofa miti kan yaadda ofii qabu. Lubbu qabeeyyiin marti mirga jireenyaa qabu lafa kanarratti. Nama tokko sagalee tokko jedhaa miti filannoon biyyoota tokko. Kan keenya immoo wanti lubbuu qabu hundumtu hiree gittee qaba lafa kanarratti dachee kanarratti waan uumame. Ija saayinsiitiin gaafa ilaallu jechuudha. Garuu wantoota kana gaafa wal cinaa qabdee ilaaltu dhalli namaa eenyudha jijjiiramuma suutawaatiinis yoo gadi fuutee ilaalte xiqqoo advaansii ta'ee argamee jira. Advaansimentiin sun immoo carraa dachii kanarra jiraachuu monopolize godhachuu waan lafa kanarra jiru hundatti fayyadamee abbaa mirgaatti ta'u kanatu mul'ata dhala namaarraa. Nuuni egaa kan nu yaachisu bakka keessa jiraannu tokko balleessuun nurra hin jiru jennee kan baroota dheeraadhaafis yeroo barsiisaa turre. Inni tokko jijjiirama qilleensaati. Jijjiiramni qilleensaa kallattii hundaanuu yoo ofirraa ittifne malee rakkina nutti fidee dhufu. Dur boqqoolloon gammoojjiitti biqila amma baddaatti ol ba'e. Dur bookeen gammoojjii qofa jirti jenna amma ol ba'aa jirti gara baddaatti. Inni kun shift isa jedhan sana fida. Muuvmentiidhuma wantoota lubbuu qabanii irrattu shiftii fidaa deema. Shiftiin sun egaa immoo hin qoratamne rakkoonsaa addaan hin baafamne. Kanaaf maal akka inni nutti fiduuf deemu immoo ganaatti deemnaa jechuudha. Inni biraan faalama naannootii wal qabatee wanti dhufaa deemu baay'ee si yaaddessa. Faalama naannoo gaafa jennu bishaan hin faalamaa, biyyeen hin faalamaa, qilleensi hin faalama. Isaan kun hunda yoo kan faaltu ta'e
faalamni sun numarratti rakkoo fida. Laggeen irratti rakkina fiddaa. Laggeen polii udgoota jechuun qurxummii balleessita jechuudha. Qurxummii balleessita jechuun wal qabataadha laga. Waan achi keessa jiru waan baay'ee balleessaa deema. Kanatti aansee inni ittaanu manca'iinsa bosonaa fa'iidha. Inni tokko inni baay'eedhuma amma biyyoonni baay'een boon chaalenji kan jedhu 2013 irratti kan dhaabbatu tokko komiitimentii galanii jiru. Itoophiyaan isarratti bal'inaan hojjetaa jirti. Green Legacy, under the Green Legacy Initiative. Amma maal jechuun barbaade initiatiiviin akkanaa kunniin biqiltuu sadarkaa kanaan hedduu ta'e dhaabuun maal hambisaa, climate change kana hambisaa, pollutionii kallattii garaagaraatiin dhaabaa, manca'iinsa bosonaa, biodiversity loss isa jennu hundumaa nurraa hambisaa jechuudha. Biqiltuu dhaabuun bishaan kulul jedhe tokko fiduu jechuudha. Biqiltuu dhaabuun bosoneessuun deebiftee gaafa bosoneessitu kunuunsa biyyee inshuur goota jechuudha. Jireenya loltummaa fi poolisummaa keessatti waggoota 30 caalaa kan dabarsan yoo ta'u kanaanis gulantaa gadiirraa eegaluudhaan amma poolisii Oromiyaa keessatti gulantaa dubartiin geessee hin beekne argachuu dubbatu. Ammallee dubartiin gulantaa fiildi maarshaalii geessee arguun hawwii kootii jedhu waayila koo maatii olaanaatu dubbise. Kan inni dhaladhee guddadhee magaalaa Walisooti bara 1967 dhaladhee 1983 yeroo Addawaawwiin biyya to'atu jechuudha. Addawaawwiin innaa biyya to'atu sana 1983 gara dirree qabsoo dirree waraanatti makame jechuudha. Taatatti Goor Safar kan jedhamutti leenjii loltummaa fudhadhee ani immoo xiqqoo daa'imummaa kootiin sirba kana nan jaalladhan ture. Gara baandii dhaabbata Dimokiraasii Uummata Oromoo kan jedhamu jira yeroo sanatti. Baandii sanatti yeroo leenjiidhaaf dirreetti baanu sirbina haamlee jedhama. Haamlee baasaa sirbaa deemna. Sanuma keessa haamlee sana keessa galeetanii gara hawsoo dhaabaa kan jedhamu jira. Hawsoo dhaabatti makame jechuudha. Hawsoo dhaabatti makamee itooni achi shubbisummaadhaanis hojjechaa jira. Ogummaa adda addaatiinis dooyiis kan jedhamu diraamaa kanas tapha adda addaas nan hojjedha. Ogummaa adda addaa keessatti hirmaachaa ture. Bara 1993 immoo waggaa 10 erga san hojjedhetti barumsa koo biyyatti kutee dhufes cinaatti barachaa ture. Barumsa koositoon addaan hin kutiin gara hoomaa waraanaa keessaa gara immoo baandiitti galee baandiirraa immoo gara raayyaa poolisiitti makamne. Barumsa kutaa meeqatti adda kuttaniiti kan gara waraanaatti deemtan? Saglaffaarraan kutee gale. Maaltu isin kakaase tarii fedhii keessan tochi jira? Fedhiin koos jira yeroo sana barumsi qabsoo booda jennee bilaakboord irratti barreessaa turre wayyaaneenis innaa sana biyya raasaa turte wayyaaneenis galuudhaaf kan jedhu sochiin jira riivooluushinii guddaa ture. Darbiinis immoo acuuca saba kanarratti immoo gochaa ture sinima beeknaa numa dhagaa turre. Sanaafi qabsoo kanatti akka gallu dhaabbata Dimokiraatummaa Uummata Oromoo kan jedhamu keessa qabsaa'onni jiran dabballeen turanii waan tokko nuu kaasu waan ta'eef sana keessatti galuu qabna kan jedhu yeroo tokko wajjiniin kakaanee 1983 sana gara qabsootti galee jechuudha. Ergasii booddee hojii baandii kana keessatti immoo fiildiidhaan uummata Oromoo qooqa isaatiin hojii baandii keessatti immoo hojii guddaadha kan hojjennu dabballee tokko olidha kan hojjennu.